Ashamaa akkam jirtu kun Grade 10 Physics Unit 2 dha jechuudha. Guyyaadhaa kan ilaallu Electrostatics kan jedhu Unity lammaffaati. Waa'ee Electrostatic osoo hin jalqabin dura Electrostatics'n damee Electricity ta'uu beekuu qabna jechuudha. Jalqaba irratti Electricity'n iddoo lamatti addaan qoodama jechuudha. Innis Electrostatic kan amma ilaaluudhaaf jennu jechuudha, yookiin static electricity kan jedhamu jechuudha. Dameen inni lammaffaan immoo current electricity kan jedhamudha jechuudha. Garaagarummaan isaanii electrostatic yookiin static electricity kun kan qo'atu waa'ee chaarjota static ta'an yookiin dhaabbataa ta'an jechuudha. Chaarjota boqonnaa irra jiran kan qo'atu yommuu ta'u, current electricity kan jennuun immoo chaarjota sochii irra jiran kan qo'atudha jechuudha. Inni kun Unit 3 keessatti bal'inaan waa'een isaa kan jirudha. Unit 2 kana keessatti immoo kan ilaallu current static electricity yookiin electrostatic kan jedhu ta'a jechuudha. Kallattiimaan gara barnootichaatti haa dabarru. Electrostatics is the study of charges at rest. Electrostatic'n chaarjota boqonnaa irra jiran kan qo'atudha. Damee fiiziksii ta'e chaarjota boqonnaa irra jiran waa'ee isaanii kan qo'atudha jechuudha. Electric charge kan jennuun inni kan jedhu yoo ilaalle is a positive charge or negative charge illee ta'uu danda'a jechuudha, or neutral or zero charges found on the elementary particle of matter. Chaarjota maatarii tokko irratti argaman chaarjota pozitivii ta'uu danda'a, negeetivii yookiin niwutiraal ta'uu danda'a jechuudha. Kan maatarii tokko irratti argaman maal jedhamu? Electric charge jedhamu jechuudha. Positive charge kan jennuun chaarjota akkamiiti? Is a charge having deficiency of electrons. Elektiroonota xiqqaa yookiin hanqina elektiroonotaa kan qaban positive charge jedhamu jechuudha. Isaan pirootoonota guddaa kan qabanii fi hanqina elektiroonii kan qabanidha jechuudha. Kana jechuun proton is greater than electron yoo ta'e chargiin kenna maal ta'a? Positive charge ta'a jechuudha. Inni biraa immoo negative charge. Negative charge kan jennuun is a charge having surplus or free electrons. Chaarjota free electronii kan qabu yoo ta'e maal jedhama? Negative charge jedhama jechuudha. Elektiroononni pirootoonii yoo caalan jechuudha. Pirootoononni positive yommuu ta'an, elektiroononni negative. Kanaafuu free electronii kan qabu yoo ta'e qaamni sun negative charge qaba jechuudha, yookiin negatively charged body'dha jennaan jechuudha. Inni biraa immoo zero charge yookiin neutral isa jennuunidha jechuudha. Inni kun is a charge having equal number of electrons and protons. Elektiroonotaa fi pirootoononni illee wal qixa ta'an jechuudha. Haala kanaan yoo jiraate maal jennaani? Qaamichi niwutiraalidha jennaan jechuudha. Termiin biraa kan inni beekuu qabnu inni electrification kan jennu jechuudha. It is the process of establishing electric charge on an object. Qaama ta'e wayii chaarjessuu positively ta'uu danda'a yookiin negatively chaarjessuun maal jedhama? Electrification jedhamuudhaan beekama jechuudha. Electrostatic is commonly produced by friction. Electrostatic yeroo baay'ee kan uumamu riga ta'anii jechuudha. Rigota qaamota lamaan jidduutti gaggeeffamuun uumamaa jechuudha. Inni biraa Columbus first law kan jedhudha jechuudha. Seerota Kolumbii yommuu waa'ee electricity haasofnutti itti fayyadamna jechuudha bal'inaan. Amma immoo as biratti kan ilaallu first law of Columb kan jedhudha jechuudha. Seerri Kolumbii lammaffaan kan jedhu like charges will repel each other
and unlike charges will attract each other. Chaarjonni wal fakkaatoo ta'an kan wal dhiiban yommuu ta'u, chaarjonni garagaraa immoo wal harkisuu jechuudha. Isa kana electric field laayinii fayyadamnee yommuu ibsinu, fakkeenyaaf as biratti kan argamu pozitiivaa fi pozitiiva jechuudha. Chaarjota wal fakkaatoo ta'anidha. Kanaafuu isaan kunniin lamaan wal dhiibu jennee jirra. Electric field laayiniidhaan yommuu ibsinu, xiyyi sababa wal dhiibaniif maal ta'a? Gara duubaatti deebi'aa jechuudha. Isaan as biratti jiran kanneen lamaan immoo yoo ilaalle chaarjota garagaraati. Chaarjota pozitiivaatii fi negeetiivaati jechuudha. Kanaafuu wal harkisu jechuudha. Xiyyi gara negeetiivaatti garagalaa. Waa'ee electric field laayinii gara fuulduraatti bal'inaan kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Itti aansee immoo kan ilaallu charging material, wantoota chaarjessuu akkam goonee meeshaa tokko chaarjessuu dandeenya, karaa meeqaan fayyadamnee wantoota chaarjessuu dandeenya kan jedhu haa ilaallu. There are 3 ways to charge a material. Meeshaa ta'e wayii chaarjessuudhaaf karaalee 3 fayyadamuu ni dandeenya. Inni jalqabaa rubbing yookiin walitti riguu jechuudha. Inni lammaffaa immoo conduction wal tuqsiisuudha jechuudha. Inni sadaffaa induction kan jedhamudha. Meetodii isa jalqabaa rubbing isa jennu keessatti friction yookiin rigatatu uumamaa jechuudha. Chaarjiin uumamus opposite chargeedha jechuudha. Fakkeenyaaf positive charge yoo fayyadamne chaarjiin nuti argannu negative charge ta'a jechuudha. Isa lammaffaa kanarratti immoo conduction keessatti jechuudha. Sharing contact wal tuquudhaan jechuudha. Chaarjonni qaama tokkorraa gara qaama biraatti kan darbu. Kanaafuu chaarjiin qaama isa lammaffaa keessatti uumamus chaarjii nuti fayyadamneen wal fakkaataa ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf positive charge yoo fayyadamne qaamni nuti chaarjessinu sunis positively charged ta'a jechuudha. Meetodii isa sadaffaa yookiin mala isa sadaffaa keessatti induction kan jenne keessatti chaarjiin nuti argannu opposite chargeedha jechuudha. Yoo positive fayyadamne qaamni nuti chaarjessinu sun negatiivaan chaarja'a jechuudha yookiin negatively charged ta'a jechuudha. Mala isa jalqabaa charging by rubbing kan jedhu bal'inaan yommuu ilaallu, this method involves friction akkuma reefu jedhee ture. Mala kana keessatti rigatatu kan uumamu jechuudha. Fakkeenyaaf when a glass rod is rubbed with silk cloth, the extra electrons on the rod become negatively charged. Birciqoo wayiitii fi huccuu yommuu walitti rignu maaltu uumamaa? Elektiroononni jalqaba glass rodii irra kan ture maal ta'a? Positively charged gara positiivaatti jijjiiramaa jechuudha. Kana fakkeenyaaf qaamonni rubbing yookiin isa mala frikshinii kana keessatti jechuudha. Qaamonni jalqaba irratti isaan lameenuu niwutiraaliidha jechuudha. Pirootoonii fi elektiroonii wal qixa ta'e qaban. Elektiroonii fi pirootoonii wal qixa ta'e qaban jechuudha. Fakkeenyaaf qaamonni lama haala kanaan yoo jiraatan isaan kanneen lamaan yommuu walitti riinu jechuudha. Maaltu uumamaa? Akkuma reefu jenne chaarjonni wal fakkaatoon wal harkisu jennee jirra. Chaarjonni gosa garaagaraa immoo wal dhiiban, chaarjonni wal fakkaatoon wal dhiibu, chaarjonni garaagaraa immoo wal harkisuu jennee jirra. Elektiroononni as keessatti argaman kun elektiroonota pirootoonota as keessatti argaman ni harkisaa jechuudha. Pirootoonota keessatti jiran. Kanaafuu
as biratti uncharged osoo hin ta'in qaamni charge jechuudha. When charged object brought into contact, the neutral become charged. Qaamni charge tokko yommuu qaama niwutiraalii ta'e tokkotti yommuu fidnu, qaamni niwutiraalii sunillee ni charge'a jechuudha. Chargii nuti achirraa argannus the same charge ta'a jechuudha. Chargii wal fakkaataa ta'a. Akkuma reefu ilaalletti jechuudha. Fakkeenyaaf qaamni niwutiraalii ta'e tokko ni jira jennuuti. Niwutiraal jechuun elektiroonotaa fi pirootoononnis walqixa kan ta'an jechuudha. Elektiroonota lamaa fi pirootoonota lamatu jira jennu. Qaama negeetivlii chaarjid ta'e tokko immoo fakkeenyaaf qaamni kun negeetivaan chaarji'ee jira jennu. Elektiroonotaan chaarji'ee jechuudha. Kanaafuu qaama kanneen lameen yommuu wal tuqsiisnutti maaltu uumamaa? Chaarjoonni wal fakkaatoon wal dhiibuu, chaarjoonni garaagaraa immoo wal harkisuu jennee jirra. Elektiroononni kunniin pirootoonota kana gara duubaatti dhiibuudhaan pirootoonota osoo hin taane elektiroonota kanneen dhiibuudhaan pirootoonota kanneen immoo wal harkisu jechuudha. Pirootoonota kanaa fi elektiroononni wal harkisu. Kanaan dura immoo akkuma gireedii gadaanaa keessatti ilaalaa turre elektiroonotatu dabra malee pirootoononni flow hin godhan jechuudha. Kanaafuu elektiroononni as keessa jiran kun gara kanaatti seenuudhaan qaama kana elektiroonota as keessatti argaman kanneen lamaan niwutiraalaayiz godhuu jechuudha. Elektiroononni lama asirraa dhufuudhaan qaama kana niwutiraalaayiz godhu. Pirootoonota lameen as keessa argaman niwutiraalaayiz ni godhu. Sana booda qaamni kun maal ta'a? Elektiroonota lamaan qofatu nu hafa. Kana jechuun negeetivlii chaarjiidha jechuudha. Negeetivaan chaarji'ee jira jechuudha. Kanaafuu akkuma argitan qaamni jalqaba irratti tures negeetivlii chaarjiidha. Negeetivaan chaarji'ee jechuudha. Qaamni lammaffaas negeetivaan chaarji'e. Chaarjota wal fakkaataadha jechuudha. Yommuu kondakshinii fayyadamnu kan argannu the same charges kan jenneef jalqaba irratti sababa kanaaf jechuudha. Inni sadaffaan malli sadaffaan jechuudha. Mala induction jedhamudha jechuudha. Induction kan jennuudha jechuudha. Mala kana fayyadamnee chaarjessuudhaaf charging by induction is the redistribution of charges in an object caused by the influence of nearby charge. Inni kun tuqaatii hin barbaachisu jechuudha. Qaamni tokko osoo wal hin tuqin sababa walitti kalaa'eef qofa redistribution bootaan jijjiiramuu qofatu uumamaa jechuudha. Kana keessatti bootaan ni jijjiirama. Sana booda haada fayyadamuudhaan akkaataa achi keessaa elektiroonota itti baasnutu jira jechuudha. Inni kun the redistribution of charge in an object caused by the influence of nearby charge. Charjiin tokko naannoo isaa sababa jiruuf jecha redistribution ni uumamaa jechuudha qaamicha keessatti. This charging method has no any contact. Inni kun kontaaktii tokkoyyuu hin qabu jechuudha. Kana mee hubachuudhaaf jalqaba irratti qaamni niwutiraalii ta'e tokko yoo jiraate elektiroonota sadii fi pirootoonota sadi qabaa jennu. Niwutiraaliidha waan ta'eef elektiroonotaa fi pirootoononni walqixa. Qaamni biraa osoo wal hin tuqin jechuudha. Naannooma kanatti qaamni negeetivlii chaarjid ta'e tokko ni jira jennu. Haala kanaan yoo jiraate chaarjonni wal fakkaatoon wal harkisuu, kan garaagaraa immoo wal dhiibu jennee jirra. Negeetivaa fi poozitiivni wal harkisa. Kanaafuu poozitiiva gara kanatti fida jechuudha. Yeroo kana qaamni kun redistributionii gaggeesseera jechuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf inni kun jalqaba akkamitti jira ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf poozitiiv, negeetiiv,
positive negative ta'uu danda'a jechuudha. Qaama negatively charged ta'e tokko immoo yoo naannoo kana jiraate maal godhaa? Positiva kanneen kan caafirraan jiru kana gara natti harkisaa jechuudha, gara ofiitti harkisa. Yommuu harkisu haala kanaan positiva gara ofiitti fidaa, negativni immoo gara wal dhiiba waan ta'eef gara cinaa kaaniitti dhufu. Yeroo kana haada fiduudhaan qaama kanaan wal qunnamsiisna jechuudha lafa wajjin. Yommuu kana elektiroononni kunniin as keessaan bahuudhaan gara lafaatti dhufu. Yommuu gara lafaatti dhufanii gara lafaatti seenuu jechuudha. Qaamni kun maal ta'a? Pirootoonota qofatu achi keessatti hafa, elektiroononni keessaa ba'anii jiran. Pirootoonota keessaa hafee kanaafuu positively charged ta'a jechuudha. Pozitivaan charge'ee jechuudha qaamni kun. Haala kanaan osoo tuqaatiin tokko hin uumamin sababa naannoo san charjiin biraa jiruuf qofa jechuudha. Mala indukshinii kanaan qaama tokko charjessuun ni danda'ama jechuudha. Inni kun yoo qaamni negeetivaa naannoo kana jiraatedha. Yoo pozitiva ta'e yoo qaamni naannoo kana jiru, fakkeenyaaf jalqaba irratti negative positive negative yoo ta'e, qaama pozitivaa naannoo kana jira yoo ta'e, pozitivaan charge tokko naannoo kana yoo jira ta'e maal godhaa? Negeetiva kanneen gara ofiitti harkisa, negeetiva gara tokkotti deebisa. Kanaafuu negeetivni cinaa kanaan dhufu, charjiin wal fakkaataa waan wal dhiibaniif, wal harkisaniif garagaraa waan wal harkisaniif negeetivni gara kanaan ta'a, pozitivni immoo cinaa kanaan ta'a. Yeroo kana haada fiduudhaan wal qunnamsiisna jechuudha. Yommuu wal qunnamsiisnu pozitivni gara lafaatti deemuu hin danda'u. Pozitivni flow gochuu hin danda'u jedhee jira reefus. Negeetiva qofatu qaama tokkorraa gara qaama biraatti tara yookiin elektiroonota qofatu flow godha jechuudha. Yeroo kana maal goonaa? Maaltu ta'a? Negeetiva gara alaa jiran, lafarra jiran kanatu gara keessaatti ol seena jechuudha. Negeetivni sadii yoo gara keessaatti seene maal godhaa? Pirootoonota as keessa jiran kana elektiroononni yoo gara keessaatti seenan pirootoonota kanneen niwutiraalaayiz godhuu jechuudha. Yeroo kana maaltu nuuf hafa? Elektiroonota sadiitu nuuf hafa. Kanaafuu negeetivli charjid gochuu dandeenye jira jechuudha. Qaamni kun charjii negeetivaatiin nuuf charja'uu danda'ee jira jechuudha. As biratti pozitivaan charjessine, as biratti immoo negeetivaan charjessine. Haala kanaan indukshinii fayyadamnee qaama charjessuun ni danda'ama. Inni biraa meeshaa elektiroskoop jedhamutu jira. Meeshaan kun karaa lamaan charja'uu ni danda'an jedha. Kondakshinii fi indakshiniidhaan charja'uu ni danda'an jedha. Elektiroskoop meeshaan jennuun kun faayidaa akkamii qaba yoo jennee ilaalle immoo jalqaba irratti maaliif nu fayyada? To identify the kind of charges. Charjota gosa kamiitu qaama kanarra jira kan jedhu adda baasuudhaaf nu fayyaduu danda'a. Lammaffaa irratti immoo the type of charge between as biratti the type of force jechuu barbaadeeti. The type of force between charges, gosa humna charjota lama gidduutti argamu maal fakkaata kan jedhus adda baasuudhaaf nu fayyada jechuudha. Inni biraa immoo sadaffaa irratti maaliif nu fayyaduu danda'a? Whether the body is conductor or insulator. Qaamni tokko dabarsoodha moo ittisoodha kan jedhu adda baasuudhaafis nu fayyada jechuudha. Qaamni tokko kondaaktariidha moo insuleetariidha, dabarsoodha moo ittisoodha kan jedhu adda baasuudhaaf nu gargaaruu ni danda'a jechuudha. Distribution of charges on the surface of conductor. Kondaktarii yookiin dabarsoo fi insuleetarii yookiin ittisoo maal akka ta'an gireedii gadaanaa keessatti bal'inaan ni jira jechuudha. Dabarsoo tokko irratti charjonni haala kamiin faffaca'anii argamu kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Yeroo baay'ee charjota kondaktarii irra tursiisuun
baay'ee ulfaata jechuudha. Maaliifii kondaakteriin dabarsoodha waan ta'eef dabarsoon kun chaarjii of keessa tursiisuu hin danda'u, gara biraatti dabarsa dafee jechuudha. Chaarjoota tursiisuudhaaf insuleetarii irra tursiisutu filatamaadha. Kanaaf the electric charge given to a conductor immediately distributes itself. Chaarjoonni kondaaktarii yookiin dabarsoo irra jiran yeroo muraasa keessatti addaan faffaca'u jechuudha. Over the outer surface of the conductor, qaama alaa kondaaktarii irratti faffaca'u jechuudha. Fakkeenyaaf inni kun kondaakteriidha haa jennu. Chaarjiin qaamni kun chaarji'ee poozitiivlii yoo ta'e qaamni kun chaarjoonni as keessatti argaman kun gara biraatti bahuudhaaf yeroo muraasa keessatti addaan faffaca'u jechuudha. Inni kun sababa maaliitii fi sababa qaamichi dabarsoo ta'eef jechuudha. The charges are the same type so they repel each other. Chaarjoonni wal fakkaatoo waan ta'aniif wal dhiibuu nun jedha. Fakkeenyaaf qaamni kun poozitiivaan chaarji'e yoo ta'e martuu pirootoonii ta'a jechuudha kan as keessatti argamu. Akkuma jalqaba irratti ilaaluudhaaf yaali seera kolombii tokkoffaa irratti jechuudha. Chaarjoonni wal fakkaatoo wal dhiiban jennee jirra. Kanaafuu pirootoononni as keessatti argaman kunniin wal fakkaatoo sababa ta'aniif maal godhu wal dhiibu, gara garatti wal dhiibu. Kanaafuu isaan hunduu caafii caafii irratti ta'u jechuudha. Walakkaa irra taa'uu hin danda'an, wal dhiibaa jiran, martuu gara alaatti wal dhiibu. Kanaafuu addaan faffaca'uudhaan gara caafii irratti ta'u jechuudha. Wal fakkaatoo waan ta'aniif repel each other. The distribution of charges over the surface of spherical conductor is uniform. Kondaakteriin keenya haala kanaan spherical yoo ta'e, yoo geengoo ta'e addaan faffaca'iinsi chaarjoota maalidha? Yuunifoormiidha, wal fakkaataadha. Bakka marattuu wal fakkaataadha jechuudha. Caafii kanneen irra ta'uudhaan addaan faffaca'u. Faffaca'iinsi isaanii kun wal fakkaataadha. Haa ta'u malee when the surface has different curvature it varies. Yoo kondaakteriin keenya sun boca adda addaa qaba yoo ta'e maal ta'a? Garaagarummaa qaba. It varies. Faffaca'iinsi chaarjotaa kun garaagarummaa qaba. The concentration of charge is highest when the surface curved as the most. Bakka qaamni itti sirriitti jallatutti maal ta'a? Konsentereeshiniin chaarjotaa ni cimaa jechuudha. Baay'ee ol aanaadha jechuudha. Fakkeenyaaf as keessatti haala kanaan nuuf faffaca'ee jiraate ammas biratti qaamni kun karviin isaa baay'ee xiqqaata. Kanaafuu as biratti chaarjoonni ni baa'atu jechuudha. Cinaa kanatti chaarjota baay'eetu argama. Kunis maaliif ta'a kan jedhu yoo ilaalle as biratti addaan fagaatu, as biratti walitti kakkalaahan bakka karvii qabu sanitti jechuudha. Maaliif yoo jenne baalaansii isaa eeggachuudhaaf. Kanaaf gabaabumatti sfeerikaalii yoo ta'e qaamni keenya kun distribushiniin isaanii wal fakkaataadha yookiin yuunifoormiidha. Yoo haala kanaan ta'e immoo bakka karveecharii qabutti konsentereeshiniin isaanii baay'ee ol ka'aadha yookiin haayestiidha jechuudha. Itti aansee immoo kan ilaallu electric field and electrostatic force kan jedhu ta'a jechuudha. Jalqaba irratti what is electric field? Dirree elektirikii. Field jechuun dirree jechuudha. Dirree elektirikii jechuun immoo maal jechuudha kan jedhu haa ilaallu. An electric field, dirree elektirikii jechuun a region where an electric charge will experience a force that is due to the presence of other electric charges. Naannoodha jechuudha electric field kan jennu. Naannoo chaarjiin elektirikii tokko humna experience itti godhudha jechuudha. Sababa electric chaarjiin elektirikii biraa naannoo sanatti argamuuf
humna chaarjii irratti uumamutu chaarjiin tokko iddoo ta'e wayii yoo jiraate sababa chaarjii elektiriik chaarjiin biraa naannoo kana jiruuf humni chaarjii kanarratti uumamu elektiriik foors jedhama jechuudha. Elektiriik foors jedhama jechuudha. It can be plotted by indicating using electric field lines as follows. Electric fieldiin kun electric field line fayyadamuudhaan ibsamuu ni danda'a jechuudha. Electric fieldiin directionii ni qaba yookiin kallattii ni qaba jechuudha. Kallattii inni qabus electric field line kana fayyadamuudhaan ibsuun ni danda'ama. Electric field line maal fakkaata kan jedhu ilaalu. Electric field line ibsuudhaaf jalqabatti test charge fayyadamuu qabna jechuudha. Test charge kan jennuun hammi isii xiqqoo kan ta'e positively charged qaama ta'edha jechuudha. Qaamni xiqqoo akkanatti yoo ta'e positive yoo ta'e inni kun electric field line yommuu ibsinu fakkeenyaaf asirratti test charge fayyadamna jennee jira electric field line ibsuudhaaf. Test chargein as biratti jiraatu yeroo maraa positiividha jechuudha. Test chargein positiivni immoo waliin kanaafuu ofirraa dhiiba kanaafuu haala kanaan ofirraa dhiiba. Kallattii hundaan itti dhufe maal godhaa ofirraa dhiibaa jechuudha. Laayiniin isaa maal kanaan gara alaatti xiyyi gara alaatti ta'a jechuudha. Xiyyi yeroo kamuu pozitiivaan gara alaatti ta'a jechuudha. Maaliif ofirraa dhiiba waan ta'eef test chaarjii. Negeetiቭ chaarjiin tokko immoo as bira jira yoo ta'e test chaarjii as bira yoo finne maal godhaa ofitti harkisa. Kanaafuu xiyyi gara keessaatti ta'a jechuudha. Garanaanis test chaarjiin ni jira yoo ta'e gara keessaatti ofitti harkisa. Xiyyi gara keessaatti haala kanaan electric field line kaasuun ni danda'ama jechuudha. Wanti hubachuu qabnu yeroo kamuu xiyyi chaarjiin kenna negeetiivii yoo ta'e gara negeetiiviitti garagalaa, pozitiivii yoo ta'e irraa achi garagalaa jechuudha. Ofirraa dhiiba waan ta'eef test chaarjii yoo gara isaatti finnu ofirraa dhiiba, negeetiivii yoo ta'e immoo haala kanaan ofitti harkisa jechuudha. I think ifa jedhee ni yaada. The electrons yookiin negative charge kan qaban kunniin jechuudha would move in opposite direction shown by the arrows. Flow kan godhu yookiin kan iddoo irraa iddootti socho'u yeroo marayyuu wanti hubachuu qabnu jechuudha elektiroonota. Elektiroononni immoo as biratti akka ilaallutti xiyyi gara kamitti akeeka? Gara keessaatti akeeka. Waan maal fakkaata jechuudha test charge kana gara ofiitti waan harkisaa jiru fakkaata. Haa ta'u malee in opposite direction jedha as biratti. Direction negative charge yookiin elektirooniin kun deemu faallaa xiyya kanaatiin jedha. Xiyyi gara keessaatti akeeku malee yeroo marayyuu kan socho'u iddoo irraa iddootti flow kan godhu elektiroonota waan ta'eef elektiroononni faallaa xiyya kanaatiin deemuu jedha jechuudha. The electric field is the strongest where the lines are closest together. Iddoo laayiniin walitti kakkalaahutti electric fieldiin kenna baay'ee cimaadha nuun jedha. Yeroo xiyyi walitti kakkalaahutti electric fieldiin strongest yookiin baay'ee cimaadha nuun jedha. Yoo addaan faffagaataa deeme immoo cimuu yookiin baay'ee salphaadha jechuudha. Xiyyi kenna yoo baay'ee walitti kakkalaa dhufe haala kanaan iddoo kanatti electric fieldiin kenna baay'ee cimaadha. Yoo addaan faffagaataa deeme immoo maal ta'a baay'ee laafaa deemaa jechuudha. Inni biraa immoo electric field strengthiin kenna ciminni isaa kun kan inni irratti hundaa'u adada irraa fagaatuun jechuudha. Adada irraa fagaatuun sararri keenyallee addaan faffagaataa deema. Kana jechuun adada fageenya dabaluun
electric fieldiin keenya humni isaa xiqqaataa deemaa jechuudha. The electric field lines sararoonni elektirikii dirree elektirikii kun jechuudha originated from positive charge and terminate as a negative charge. Positive charge irraa gara negative chargeetti positive charge irraa eegaluudhaan negative charge biratti dhaabbataa nuun jedha yookiin gara negative chargeetti qajeela jechuudha. Positive charge fi negative chargein haala kanaan yoo jiraatan kan inni originate ta'u kan inni irraa eegalu positive charge dha hanga negative chargeetti deemaa jechuudha. Yookiin negative charge biratti dhaabbata. Xiyyi keenyas kan garagaru gara negativaati. Positive charge irraa eegaluudhaan gara negative chargeetti deemu yookiin negative charge biratti dhaabbataa jechuudha. Inni biraa immoo it is a vector quantity qaamota safaramoo fiizikaalaati qaamota safaramoo qaamota kalqabeeti jechuudha. Vector jechuun qaama fiizikaalaa kan qalqabee ta'edha jechuudha. Kana jechuun immoo reefus akkuma jedhe daayirekshinii qaba jechuudha. Daayirekshiniin isaa immoo kan ibsamu electric field line kanneen isaan kanneen fayyadamuudhaan jechuudha. Daayirekshiniin isaa kan ibsamu. Itti aansee kan laallu electric force yookiin electrostatic force isa jennuun kanaadha jechuudha. If any two charges are placed in vacuum iddoo duwwaa jechuudha. Iddoo duwwaa vacuum ta'e kana keessa yeroo charjota lama kennu it can experience a force between them. It can experience a force between them. Humna isaan jidduu lameenitti uumamu wayitu jira jechuudha. Humni isaan jidduutti uumamu kun attractive yookiin humna wal harkisuu ta'uu danda'a akkasuma yookiin repulsive humna wal dhiibuu ta'uu danda'a jechuudha. Depending on the sign of the charge. Charjota san irratti hundaa'uudhaan yoo charjota wal fakkaatoo ta'an wal dhiibanii yoo kan garagaraa ta'an wal harkisanii jechuudha. From Columbus law seera Colombii irratti hundaa'uudhaan immoo seera akkana jedhutu jira jechuudha. The magnitude of electrostatic force magnitudiin humna electrostatikii jidduu chaarjii lamaatti argamu chaarjota sanniinis maal jedhee yaame Q1 fi Q2 jidduutti kan argamu jechuudha. Chaarjonni yeroo baay'ee Q'dhaan bakka buusamu waan ta'eef Q1 fi Q2 jidduutti humni argamu maal ta'anuun jedha yookaan fageenyi jidduu isaaniitti lameenitti argamu R yoo ta'e separated by distance R. Chaarjonni kunniin lamaan fageenya R kan addaan fagaatan ta'e humni isaan lameen jidduutti uumamu kun directly proportional to the product of two charges. Hariiroo kallattii humna isaan lameen gidduutti uumamuun hariiroo kallattii kan qabu yoo ta'u akkasuma inversely proportional to the square of the distance between them. Fageenya jidduu lameen isaaniitti argamu kanaan immoo hariiroo faallaa ta'e square gochuudhaan qaba jechuudha. Kana jechuun yommuu chaarjonni lama yoo jiraatan jechuudha. Let's say chaarjiin tokko as jiraate inni biraammoo yoo as jiraate isa kanaan Q1 yoo jenneen isa kanaan immoo Q2 yoo jenneen chaarjonni kunniin lamaan fageenya R'dhaan yoo kan addaan fagaatan nuun jedhu. Fageenya R ta'e yoo addaan fagaatan akka seera kanaatitti electrostatic forcein jidduu isaaniitti uumamu forcein hariiroo kallattii productii chaarjii lamaanii wajjin jechuunis Q1 times Q2 wajjin qabaa nuun jedha. Akkasuma hariiroo faallaa immoo hariiroo faallaa
iskeerii raadiyeesiitiin hariiroo faallaa iskeerii raadiyeesii wajjin qaba jechuudha. 1/r iskeerii wajjin qabaa nun jedhe. Isa kana immoo gara equation'iitti yommuu deebisnu f'n hariiroo kallattii q1 fi q2 wajjin qaba yoo ta'e, akkasuma hariiroo alkallattii yookiin inversii ta'e iskeerii raadiyeesii wajjin qaba yoo ta'e, r 1/r iskeerii yoo ta'e, r iskeerii haala kanaan barreessuu hin dandeenya. 1/r iskeerii hariiroon wayii ni jira yoo ta'e, hima herregaa keessatti koonistaantiidhaan bakka buusuu ni danda'ama. Kanaafuu f equals to hariirootu jira waan ta'eef k'dhaan bakka buusuu dandeenya jechuudha. K'n koonistaantiidha. Vaaliyuu mataa isaa danda'e qaba. k q1 q2 over r iskeerii ta'a jechuudha. Kanaafuu elektiroostaatiik foorsiin foormulaa kanaan shallagamuu ni danda'a jechuudha. Kanaafuu foorsiin keenya foormulaan isaa isa kana ta'a jechuudha. Eessaa akka dhufe amma wajjin ilaallee jirra jechuudha. K'n immoo koonistaantiidha jedhee jira. Vaaliyuu mataa isaa danda'e qaba. 1/4 pi epsilon node vaaliyuun isaa isa kana jechuudha. Yookaan immoo 9 times 10 raised to 9 ta'a jechuudha. By the way, force equals to kq1 q2 over r squaring kun foormulaa baay'ee wajjin wal fakkaatutu jira jechuudha. Innis Newton's law'idha jechuudha. Seera Newtonii yuunitii jalqabaa keessa ture jechuudha. Force of gravitation kan jedhu jechuudha. F of g equals to g m1 m2 over r square kan jedhu jechuudha. G'n as keessattis koonistaantii ture jechuudha. Asittis k'n koonistaantiidha jechuudha. r squareedha. Kanaafuu wal fakkeenya baay'ee qaba jechuudha. Asirraas gaafileen gaafataman jiraachuu danda'u jechuudha. Itti aansinee immoo kan ilaallu electric field strengths kan jedhudha. An electric charge chargeon elektirikii kan akka elektiroonota in an electric field will be a force. Chargeon elektirikii kan akka elektiroonotaa kun dirree elektirikii keessatti dirree elektirikii reefu ilaallee turre jechuudha. Maal akka ta'e dirree elektirikii keessatti maal ta'u force humna ta'uu ni danda'u jechuudha. Or electrostatic force jechaan jennaan ni dandeenya jechuudha. This electrostatic force can be affected by the following factors. Electrostatic force kun faaktaroota yookiin wantoota armaan gadii kanneeniin jijjiiramuu ni danda'a jechuudha. Innis the size of the charge hanga chaarjichaatiin kolombiidhaan kan safaramu jechuudha. Hanga chaarjichaa affectii gochuu ni danda'a electrostatic force jechuudha. Inni lammaffaa immoo the strength or intensity of the electric field jabeenya yookiin intensity yookiin strength illee kan jedhamu jechuudha. Dirree elektirikii kun electrostatic force kan affect gochuu ni danda'a jechuudha. So kanarraa ka'uudhaan the electric field strength akkamitti ibsuu ni dandeenya? Can be defined as the ratio of the electrostatic force to the charge. Ratio electrostatic force fi charge maal nuuf kennan jedhaa jira. Electric field strength nuuf kennuu ni danda'a jechuudha. Electric field strength E'dhaan bakka buufama. Isa kana keessatti E'n the electric field yoo ta'e electric field strength jechuudha. Strength yoo ta'e F'n kenna immoo electrostatic force yoo ta'ee fi Q'n kenna charge yoo ta'e
E equals to F over Q ta'a jechuudha. Definitionii kanarraa ka'uudhaan. The SI unit of the electric field strength is Newton per coulomb. SI unitiin yookiin unitiin waliigalaa kan inni electric field strengthiin ittiin beekamu jechuudha. Newton per coulombidha. Maaliif forcein kenna maaliin safarama? Newtoniidhaan safarama. Over Q over charge jechaa jira waan ta'eef chargein kenna immoo coulombidhaan safarama. Kanaaf force over charge waan ta'eef SI unitiin kenna Newton per coulomb ta'a jechuudha. Inni biraa immoo it is a vector quantity qaamota kalqabeedha jechuudha. Qaama kalqabeedha yookiin safara kalqabeeti jechuudha. You can use triangle method to remember this formula. Formula kana yaadachuudhaaf triangle fayyadamuu ni dandeetta jedha. Triangle fayyadamuu kan dandeenyu haala kanaan jechuudha. Electric field strengthiin maalii wal qixaa? Forcein kenna jechuudha. Forcein kenna electric field times charge ta'uu ni danda'a jechuudha. Formulaa kanarraa yoo baasa. Formulaa kanarraa force yoo baasa isa kana ta'a. Kanarraa amma formulaa kamiyyuu yoo barbaanne fakkeenyaaf F yoo barbaanne E fi Q walitti baay'ifna jechuudha. Electric field strength fi charge walitti baay'ifna. Kanaafuu E times Q ta'a jechuudha. Q yoo barbaanne amma asirraa Q yoo barbaanne isa kana ilaalla jechuudha. Inni kun overiidha. Kanaafuu force over electric field strength. Haala kanaan E illee yoo barbaanne immoo force over Q isa kana ilaalla jechuudha. Yeroo kana immoo force over Q yookiin charge ta'a jechuudha. Haala kanaan triangle fayyadamuu ni dandeenya jedha. Inni biraa jalqaba boqonnaa irratti kan irraa dhiise waa'ee chargeeti jechuudha. Chargiin coulombidhaan akka safaramu. Chargiin unitiin isaa coulombidha. Wanta gammaa unitii kana keessatti ilaalle immoo summarize video kana keessatti wanta gammaa ilaalle summarize gochuudhaaf jalqaba irratti waa'ee chargii ilaallee turre jechuudha. Electric chargii maal akka ta'e ilaallee turre. Gosoota electric chargii positive, negative, neutral jennee ilaalaa turre jechuudha. Itti aansuudhaan immoo qaamota akkamitti charjessuu dandeenya kan jedhu ilaallee turre jechuudha. Karaalee sadiin charjessuu akka dandeenyu frictioniidhaan kan fayyadamnu rubbing kan jennuun jechuudha. Inni lammaffaa immoo conductioniidha. Inni sadaffaan immoo inductioniidha jechuudha. Isaan kanneen sadinuu akkamitti akka hojjetu ilaallee turre jechuudha. Itti aansuudhaan immoo electric field fi electrostatic forces ilaallee turre jechuudha. Xumura irratti immoo electric field strengthiin maal akka ta'e ilaallee jirra. Gaafilee kanaan wal qabatan qormaataaf isin fayyaduu kan danda'an qabadhee yeroo dhiyootti boqonnaa kana erga xumurree booda kan dhufu ta'a. Hanga ammaatti waan na faana turtaniif baay'ee galatoomaa isiniin jecha nagaan tura.